Hi barattoota akkam jirtan nagaa keessanii har'aa kan ilaallu grade 10 chemistry unit 1 wajjin jalqabna chemical reactions and stoichiometry jedhu jalqabna inni kuni akkuma argitan partii kana jalatti wantoota baay'ee ilaalla unit kana jalatti kan nuti ilaallu define the basic chemical reactions jedhu ilaalla akkasumas describe the four major types of reaction ilaalla type 1 afurtu jira reaction kana keessa isaanis ni ilaalla inni biramo develop skills in writing and balancing chemical equation ilaalla define oxidation reduction reaction akkasumas explain molecular mass formula mass molar mass empirical and molecular formulas isaan jedhamus akkasumas wantoota hedduu ni ilaallachaa dhimmitii kana jalatti kanaaf hundi keessanuu video kana like godhuudhaan jalqabaa isin jecha kan itti seennu introduction irraa jalqabnu isa kana jalatti at the end of this section maal ilaalla define chemical reaction define godhuu qabdanii akkasumas give examples of chemical reaction kennuun dirqama akkasumas explain physical and chemical change illee ibsuun dirqama ta'a jechaadha change in jennuun jalqabama in change is the law of nature change jechaan kun maal inni seera uumamaati yookiin ammoo nature jechaadha we observe various types of changes around us the growth of seeds into a plant the burning of wood in a fireplace the rusting of iron articles in moist air the rotting of food and the evaporation of liquid are some examples of changes that we see taking place around us kanachaan jijjiiramoota hedduutu jira fakkeenyaaf naannoo keenya kana observe yeroo goonti yeroo ilaallutti wantoota hedduu yookiin ammoo wantoota hedduu kan change ta'an ni agarrachaadha fakkeenyaaf growth of seeds seed yookiin ammoo biqiltuun jalqaba biqiltuu yookiin ammoo fireen facaafamtu sun gara plantiitti gara biqiltuu guddaatti yeroo jijjiiramu ni agarra akkasumas ammoo burning of wood in a fireplace akkasumas woodi mukni gara fire gara ibiddaatti yeroo inni jijjiiramu agarra akkasumas the rusting of iron articles in moist air kanachaan ammoo maa inni ironin yeroo inni danda'utti maal keessatti in moist air keessatti yookiin moist in jennuun kun maa inni area akkamiiti area jiidha of keessaa qabu keessatti wanta jiidha keessa yeroo taa'utti akka inni rassi ta'u ni agarra jechaadha akka inni danda'u ni agarra inni kunis change keessaa isa tokkodha jechaadha inni biraa ammoo the rotting of food and the evaporation of liquid kun ammoo maa inni rotting of food inni jennuun kun shamuu yookiin ammoo burkutaa'uu maaliiti nyaataati jechaadha inni biraa ammoo evaporation of liquids ni agarra jechaadha isaan kun hundinuu maa inni wantoota jijjiiramoota naannoo keenya keessatti nuti observe goonudha jechaadha scientists categorize changes as physical and chemical changes change wan kana garuu wanta jijjiirame yookiin ammoo change jennuun kana bakka lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya physical fi chemical jennee bakka lamatti qooduu dandeenya jechaadha in physical yenuma a physical change is a change that does not involve the formation of new substance with a new chemical composition physical change in jennuun change da garu isa kana keessatti wanta haaraa uumamuun agarra jechaadha kanachaan wantuma jalqaba turisan agarra jechaadha saayizii isaa xiqqaachuu danda'a garuu wanti jalqabaa sun amala isaa yookiin ammoo amala keemikaalummaa isaa jijjiiratu jechaadha wantoota of keessaa qabu sanniin jijjiiruu hin danda'u jechaadha garuu saayiziin isaa xiqqaachuu hin danda'a jechaadha fakkeenyaaf peeparii wayii fuunee warqaa wayii jechaadha fuunee yoo bakka baay'eetti kan cicciru taate kukkunu taate inni kun amma fakkeenyaaf xiqqoon asiituun maa inni peeparii jalqaba ture sanii jechaadha peeparii jalqaba ture sanii garuu isiin tun saayiziin isii xiqqaatteeti malee maa inni kama jalqabaa sanii jechaadha kanaafuu keemikaalummaa isaa yookiin ammoo amala isaa san gadi hin dhiifne jechaadha examples of physical changes are evaporation of liquid fakkeenyaaf liquidiin yeroo evaporate ta'utti yeroo hurkutta jechuudha inni kun amma inni physical change keessa isa tokkodha jechaadha karaa biraatti ammoo physical change jennuun kun wanta maalitti fakkeenyaaf erga change ta'e booda
duubatti kan deebi'uu danda'udha jechaadha. Duubatti yoo kan deebisnu taate kan wanta jalqabaa san argachuu dandeenyudha jechaadha. Fakkeenyaaf evaporation of liquid kana liquidiin yookiin ammoo bishaanumaa fudhannu watariin yeroo evaporate ta'etti maal ta'a? Gara hurkaatti jijjiiramaa jechaadha yookiin ammoo gara gaasiitti jijjiirama. Fakkeenyaaf watariin jechaadha liquidii kan ture gara maaliitti jijjiirama? Gara gaasiitti jijjiirama jechaadha. Gaasii kan amma yoo qorrisiifne maal argana deebifne liquidii jalqabaa isa yookiin ammoo watarii san arganna jechaadha. Kanaafuu inni kun physical change keessaa isa tokkodha jechaadha. Powdering of sugars and melting of ice. Inni biraa ammoo powdering of sugar fakkeenyaaf sugarii yookaan powderii goonu taate maal ta'a inni kunis physical change dha jechaadha. Maaliif keemikaalummaa isaa inni kunis gad hin dhiifne. Wanti biraa wanti uumame hin jiru jechaadha. Isuma santu maal ta'e saayiziin isaa xixiqqaachuudhaan gara powderiitti jijjiirame. Inni biraa immoo melting of ice. Iceen fakkeenyaaf cabbii yoo kan baqu taates gara mi jijjiirama? Gara liquidiitti jijjiirama jechaadha. Gara liquidiitti jijjiirama. Kanaafuu liquidiin kun amma maa inni cabbii jalqabaa sanitti deebi'uu hin danda'a jechaadha. Inni kunis maal godhuudhaan qorrisiisuudhaan liquidii kana yoo qorrisiifne gara mi deebi'a? Gara iceetti jijjiiramuu danda'a jechaadha. Easily inni kun jijjiiramuun isaa qummaa inni bifa salphaa ta'een kan deebi'uu danda'udha jechaadha. Physical change warri jennuun kun. The change which result in a formation of one or more new substance with new chemical composition is known as chemical change. Inni biraa immoo wanti haaraan yeroo uumamu akkuma argisiisansitti new chemical composition uumamaa jechaadha. Chemical change keessatti maa inni wanta haaraatu uumamaa jechaadha. Kanaafuu fakkeenyaaf wanti jalqaba ture sun fakkeenyaaf peeparii kana jechaadha. Jalqaba maal goone kukkunne yeroo jennu san xiqqoon uumamte sun maa inni physical change jenne. Amma immoo peeparii kana fuunee yoo kan gubnu taate barne yoo goone fakkeenyaaf isa kana ibidda keessa keenya yoo gubne gara jijjiirama gara daaraatti jijjiirama jechaadha. Daaraan kun amma inni wanta haaraa uumamedha jechaadha. Daaraa kan amma gara jalqabaa sanii deebisuu hin dandeenyu. Easily gara jalqabaa sanii deebisuu waan hin dandeenyeef kanaafuu inni kun chemical change jedhama. Akkasuma chemical compositioniin yookiin ammoo wanta haaraan uumamee jira jechaadha. Examples of chemical changes are turning of milk into curd, photosynthesis by green plants, and the rotting of egg by bacteria. Isaan kunniin example maaliiti? Example chemical change jecha. Chemical changes occur due to chemical reactions between substances. Inni kun maali? Chemical change kun kan uumamu chemical reaction substances wan jidduutti uumamuun chemical change kun uumamaa jecha. In general, a change is called a chemical reaction if it exhibits all or part of the following characteristics. Wanti tokko chemical reaction jechuudhaaf wantoota kanniin afran kanniin keessaa maal ta'uu qaba? Hunda yookiin ammoo muraasa isaanii gaggeessuu qaba jechaadha. Chemical reaction jechuudhaaf chemical reaction jechuun amma lamaan of keessa qabata. Maaliif maal? Chemical change of keessa qabata jechaadha. Chemical change kana jennee jirra. Inni kun chemical change kun due to chemical reaction dha waan uumamuuf. Kanaafuu chemical reaction kun ammoo wantoota afran kanniin keessaa hunda isaa yookiin ammoo muraasa yoo kan gaggeessu ta'e characteristics kana yoo kan qabaatu taate chemical reaction jennaan jechaadha. Fakkeenyaaf formation of new substance. Inni tokkoffaa maa inni wanta haaraan uumamuudha. Wanta haaraan yoo kan uumamu taate chemical reaction jedhama jechaadha. Inni biraa ammoo production of heat or light or both. Kanachaan heatiin yoo kan uumamu taate yookiin ammoo lightiin yoo kan uumamu taate yookiin ammoo lamaan isaaniitu yoo kan wal bira uumaman taate inni kunis maa inni chemical reaction keessaa isa tokkodha jechaadha. Amala chemical reaction mul'isu keessaa isa tokkodha jechaadha. Inni sadaffaan ammoo change in color. Fakkeenyaaf coloriin isaa yoo kan jijjiiramu taates kunis maa inni chemical reaction gaggeessaa jira jechaadha wanti kunis. Inni biraa ammoo afuraffaan change in temperature and heat. Inni biraa maa inni temperature yoo kan change ta'u taate. Temperature yoo kan jijjiiramu taate inni kunis maa inni amala chemical reaction mul'isu keessaa isa tokkodha jechaadha. Chemical reaction is the process in which reacting substances called reactant are converted into a new substance called product. Chemical reaction jennuun kun ammoo maa inni definition isaa processii reacting substance yookiin ammoo reactant inni jennuun kun garamitti convert ta'uudha? Gara new substanceetti jijjiiramuudha jechaadha. New substance kun ammoo maal jedhama? Product jedhama jechaadha. Reacting substance ammoo reactant jedhama. New substance garuu maal jedhama? Product jennee waamna jechaadha. The characteristics of products are
completely different from those of reactant. Chemical reaction maal jennee jirra? Chemical change tu isa kanaan uumama jennee jirra. Kanaafu chemical change ammoo wanta haaratu uumama jennee jirra waan ta'eef kanaafu amalli productii kanaa kun maa'inni completely different from those of reactant dha jechuudha. Kanachaan isa jalqaba wal nyaatan saniin irraa maa'inni gara biraatti jijjiiramee jira waan ta'eef kanaafu inni kun new characteristics qabaata jechuudha. For example, if you burn sulfur with oxygen, sulfur oxygen wajjin yookaan gubnu taate, the sulfur and the oxygen are completely converted into sulfur dioxide. Sulfur fi oxygen fakkeenyaaf wal nyaachisuudhaan maal arganna? Sulfur dioxide arganna jechuudha. Sulfur dioxide is a colorless gas with a pungent odor. Inni kun ammoo sulfur dioxide kun amala akkamii qaba? Colorless dha. Colorless gas dha. Inni biraa ammoo color hin qabu jechuudha. Colorless gas yeroo jennu inni biraa ammoo pungent odor dha. Kanachaan fooliin isaa baay'ee kan jabaa ta'edha jechuudha. These characteristics of sulfur dioxide are completely different from the characteristics of the original substances, sulfur and oxygen. Kanacha amma inni amal inni mul'isaa jiru kun amma sulfur dioxide mul'isaa jiru kun amala sulfur fi oxygen jalqaba turan sanirraa adda kan ta'edha jechuudha. A chemical reaction is represented by a shorthand notation called chemical equation. Chemical reaction kan ammoo karaa bifa shorthand ta'een yookaan mul'isu taate chemical equation jedhama. Fakkeenyaaf inni kun jalqaba irratti kan barraa'u reactant dha. San booda arrow barreessinaa jechuudha. Xiyya kana barreessinaa. Inni kun wantoota hedduu bakka nuuf fakkeenyaaf react with jechuu dandeenya yookiin ammoo give to react with osoo hin ta'in react with kan jennu plus dha. Inni kun arrown kun give to yookiin ammoo yields yookiin ammoo produce jechuu dandeenya jechuudha. Productiin ammoo wanta haaraa argan godhanaadha jechuudha. A chemical equation uses chemical symbols to show what happens during a chemical reaction. Chemical equation kun ammoo inni kun jechuudha kan amma mul'isan kun maaliif nu gargaara inni kun to show that what happens during a chemical reaction. Yeroo chemical reaction kana maaltu akka uumamu kan nutti mul'isudha jechuudha. Inni chemical equation jennuun kun. A balanced chemical equation can be used to describe the relationship between the amount of reactant and the product. Balance yeroo goon ammoo chemical equation kana fakkeenyaaf balance yeroo kan goon taate ammoo inni kun maal nutti hima? Relationship yookiin ammoo walitti dhufeenya amount jechuudha. Hamma reactant fi product kan nutti himudha jechuudha. Inni kun balance ta'e jechaan reactant fi product kana balance yeroo goonu hammi reactant fi kan productii wal qixa ta'uu isaa kan nutti mul'isudha jechuudha. The quantitative study of reactant and the product in chemical reaction is called reactions stoichiometry jedhama jechuudha. Kanachaan quantitatively yeroo kan ibsinu taate yoo ibsine fakkeenyaaf kanachaan hammi isaanii lakkoofsa yoo kan ibsinu taate maal jedhama inni kun reactions stoichiometry jennee waamna jechuudha. Kanaafuu unity kana jalatti kan nuti ilaallu type chemical reaction ilaalla, akkasuma ammoo chemical equation ilaalla, redox reaction ilaalla, chemical formula, mass of compound, mole concepts and reactions stoichiometry jennuunis ni ilaalla jechuudha. What is chemical reactions? Chemical reaction jennuun maal? Chemical reaction maal jennee jira? The process of converting new product, new reactant into new substance yookiin ammoo gara productiitti kan jijjiirudha jechuudha. The process of converting reactant into product jennee ibsuu dandeenya karaa salphaadhaan. Kanaafuu bifa kana ibsuu dandeenya. Inni biraa ammoo explain the meaning of chemical in the physical change using examples jedha. Isa kana ilaallee jirra. Physical kan jennuun maa inni akkasuma chemical change kan jennuun maal akka ta'e ilaallee jirra. Kanaaf amma kan ilaallu ammoo chemical equation ilaalla jechuudha. Chemical equations in jennuun maa inni. A chemical equation is a shorthand representation of an actual chemical reactions in terms of chemical symbols and the formula jennee jira. Kanacha maa inni chemical equation in jennuun kun shorthand karaa gabaabaadhaan jechaadha. Maal bakka buusudha? Actual chemical reaction yookiin ammoo chemical reaction wanta wal nyaataa jiru san
in terms of chemical symbol fi akkasuma formula fayyadamuudhaan formula fi maal fayyadamne symbol fayyadamuudhaan bakka bu'ee fayyadamuudhaan kan ibsinuudha jechuudha. In a chemical equations the starting substance are called reactant. Chemical equation kan keessatti ammoo starting substance yookiin ammoo wanti jalqaba nuti irraa jalqabnu sun maal jedhama reactant jedhama jechuudha. Wanti jalqaba nyaatan sunniin reactants jennee waamna. And the new substance produced are known as product jedhaman. Isaan haaraa uumaman ammoo maal jedhamani maal jennee waamna product jennee waamna jechuudha. Jalqaba irratti akkuma jenna fakkeenyaaf salfarii fi oksijiinii wal nyaachisuudhaan maal arganna salfar dioxide arganna. Amma kana keessa isaa lamaan kunniin maal jedhamani salfarii fi oksijiin reactant jedhamani salfar dioxide ammoo product dha jechuudha. Inni kun ammoo walii galatti hundi isaanii walirratti maal jedhamani chemical equation jedhamu. Chemical equation jennee waamna jechuudha. In a chemical equation reactants are written on the left side and the product is on the right side of equations. Chemical equation kan yeroo barreessinutti warri gara bitaatiin barraan kunniin reactant jedhamani warri gara mirgaatiin barraan ammoo maal jedhamani product jedhamani waamamani jechuudha. An arrow xiyyiituun ammoo kan jidduutti argamtuun siintuun jechuudha. Is placed between the two sides of to indicate transformation of reactant into product kan nutti mul'isudha. Kan jechuun inni reactantiin gara productiitti jijjiiramuun isaa kan nutti mul'isu xiyya kanaa jechuudha. Inni taan ammoo writing chemical equation haala kamiin barreessina. In writing chemical equations instead of using words chemical symbols and the formulas are used to represent the reaction. Isa kana wordiidhaan yookiin ammoo jechaan barreessuu caala maaliin barreessina simboolii fi formulaa fayyadamuudhaan maal goona ibsinaa jechaadha. Kana jechaan simboolii fi formulaa yeroo fayyadamne ibsinu kana maal jennee jirra chemical equation jennee jirra jechaadha. Kanaafuu wordii osoo hin taane kan nuti fayyadamnu simboolii fi formulaa fayyadamuudhaan barreessinaa jechaadha. Steps to write a chemical equations. Chemical equation kana barreessuudhaaf ammoo steppiiwwan hedduutu jira. Steppii kana keessa inni jalqaba maal goona write a word equation. Jalqaba irratti maal goona wordiidhaan barreessinaa jechaadha. Equation san wordiidhaan barreessinaa. A word equation is stated in words. Word equation kun ammoo jechaan jechaadha kan inni ibsamu. For example, the word equation for the reaction between hydrogen and nitrogen to produce ammonia is written as hydrogen fi nitrogen wal nyaatanii kan ammonia nu kennan jechaadha. Ammonia argachuudhaaf wordiidhaan haala kanaan barreessinaa jechaadha. Hydrogen plus nitrogen gives inni kun gives jechuu dandeenya yookiin ammoo yield jechuu dandeenya jechaadha. Ammonia jennee ibsina jechaadha yookiin ammoo produce jechuu dandeenya aaroo kanaan ammonia nu kennan jechaadha. Inni kun amma inni word equation dha. Steppiin jalqaba isa kana jechaadha. Note that we read the plus sign as react with and the arrow can be read as to produce, to form, to give, to yield. Kana jechaan saayinii kana plus kana maal jenne react with jennee waamna jechaadha. Walii wal nyaatuudhaan fakkeenyaaf hydrogeniin maal wajjin wal nyaatuudhaan nitrogenii wajjin wal nyaatuudhaan react with yookiin ammoo hydrogen react with nitrogen jenna jechaadha. Aaroon ammoo yookiin ammoo xiyyiituun maal jennee dubbisuu dandeenya to produce, to form, to give, to yield jennee dubbisuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf isa kan jecha kana yeroo dubbisnu amma hydrogen react with nitrogen to produce ammonia jechuu dandeenya jechaadha. Step lamaffaan ammoo write the symbols in the formulas for the reactants and the products in the word equations. Word equation kanaan kan nuuf kenname kanaaf amma ammoo step lammaffaa maal goona simboolii fi formulaa fayyadamuudhaan barreessinaa jechaadha lamaaniifuu. Reactantiifis akkasuma productiifis maal fayyadamne simboolii fi formulaa isaanii fayyadamuudhaan barreessinaa jechaadha. Inni kun amma unbalanceedha. Maaliifi akkuma argitan asitti hydrogeniin fakkeenyaaf asitti lama asitti garuu hydrogeniin sadii jechaadha. Hydrogeniin sadii kanaafuu tokkoffaa hydrogeniin balance ta'een jiru inni lammaffaa ammoo nitrogeniin asitti lama asitti ammoo tokko kanaafuu balance ta'een jiru jechaadha. Inni kun kanaaf unbalanced equation jennee waamna jechaadha. Balanced equation
Inni step ni sadaffaan ammoo balance godhuudha. Balance yeroo goon ammoo step waan hedduutu jira yookiin ammoo karaa baay'eedhaan karaa sadiin balance godhuu dandeenya. Inspection method ni jira yookiin ammoo trial in the error jennuun ni jira jechaadha. Bifa yaaliitiin kan nuti goonni jira akkasuma ammoo LCM methodii fayyadamni inni sadaffaan ammoo algebraic isa jedhamu jira. Kanaafuu sadan kanneen fayyadamuudhaan balance goona jechaadha. Isa kana balance godhuudhaaf amma maal goona bifa yaaliitiin yeroo fayyadamnutti maal goona hydrogen asitti lama jennee jira. Asitti ammoo sadiin tun hydrogen qofaaf dhaabatte jechaadha. Kanaafuu asitti maal goonam hydrogen 2 plus nitrogen 2 jedha. San booda NH3 kanaafuu balance godhuudhaaf maal goona jalqaba hydrogen asitti meeqa hydrogen lama nitrogen ammoo meeqa inni lama jechaadha. Garanaan ammoo hydrogen meeqa sadii nitrogen tokko jechaadha. Kanaafuu amma isa kana balance godhuudhaaf maal godhuu qabna jalqaba irratti nitrogen balance goona. Nitrogen balance yoo goonam asitti lama isii tana lama godhuudhaaf ammoo lama asii yoo kaa'anne amma lamaan tun nitrogenifis ni dhaabatti akkasuma ammoo hydrogenifis ni dhaabatti jechaadha. Bifa kanaan coefficientidha yoo barooyti. Jalatti yoo barooyti garuu kan bira jiru san qofaaf dhaabatti yoo hammattu keessa hin jiraatu. Kanaafuu nitrogen asitti meeqa asitti lama taatee jirti. Asittis lama ta'ee jira jechaadha. Nitrogen kanaafuu meeqa ta'ee jira lama ta'ee jira jechaadha. Inni biraa immoo hydrogen yoo ilaallamu hydrogen jalqaba sadii turte garuu amma lamaan tun waan ittiin baay'attuuf lama tanaan yeroo baay'isnu lama baay'isu sadii inni kun jaha ta'a jechaadha. Inni kun jaha ta'a. Samboota hydrogen kana ammoo jaha godhuudhaaf maal goona asii sadii daballaa jechaadha. Kanaafuu sadii baay'isu lama inni kunis jaha ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan balance ta'ee jira jechaadha. Inni biraa waan isin hubachuu qabdan yeroo daballutti lakkoofsa yeroo daballutti coefficientidhaan bifa kanaan gara fuulduraatiin daballa malee isii as jala jirtu kanneen tuquu hin dandeenyu. Kanneen tuquu hin dandeenyu yookiin ammoo asitti jala kana dabaluu hin dandeenyu jechuudha. Bakki nuti dabaluu dandeenyu bakka amma itti dabale kanneen qofatti coefficientii fuulduraan qofa dabaluu dandeenya jechaadha. Chemically reactive substances may be solid, liquid, gases or they can be dissolved in solvent. Reactive substance warri jennuun kunniin maal ta'uu danda'ani solid ta'uu danda'ani yookiin ammoo liquid akkasuma ammoo gas yookiin ammoo they can dissolve in solvent. Solvent warri jennuun ammoo inni warra akka bishaanii kan waa keessa bulbulu kanneen jechaadha yookiin keemikaalota biraas ta'uu danda'a. Isaan kunniin solvent jedhamanii jechaadha. Kanaafuu yookiin jajjaboo ta'uu danda'anii akkasuma dhangala'oo fi gaasii ta'uu danda'anii jechaadha. Particularly ionic compounds commonly react in aqueous solutions or dissolve in water. Fakkeenyaaf ionic compoundiin kunniin warri ionic compound jedhaman kunniin hedduminaan maal keessatti react ta'anii aqueous solution keessatti jechaadha. AQ jennee bakka buufnaa isa kana aqueous warri jennuun kanneen or dissolve in water yookiin ammoo maal jennaan dissolve in water dha warra waterii keessatti dissolve ta'aniidha jechaadha. Kanaaf ionic compound warri jennuun ammoo meetaalii fi non meetaalii irraa warra produce ta'aniidha yookiin ammoo warra uumamanidha jechaadha. Kana jechuun inni meetaalii fi non meetaalii yeroo jennutti fakkeenyaaf elementiin meetaalii tokkoo fi fakkeenyaaf sodium chloride yoo jennu sodium chloride yoo jennu sodiumiin meetaaliidha chloriniin garuu non meetaaliidha jechaadha. Inni kun walirratti ammoo compoundiin kun maal jedhama? Ionic compound jennee waamna jechaadha. Sometimes this information is added to an equation by placing the appropriate symbol after the formula. Information kunniin kan jechaan solidiin liquid fi gaasii yookiin ammoo aqueous kunniin maal keessatti dabaluu dandeenya equation keessatti dabaluu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf solidiidhaaf S fayyadamna, liquidiidhaaf ammoo L fayyadamna, gaasiidhaaf G kana fayyadamna, aqueousiidhaaf ammoo AQ fayyadamna jechaadha. Fakkeenyaaf akkuma asitti argitan amma equation kana keessa solidiin ni jira, liquidiin ni jira, akkasuma ammoo gaasiin ni jira jechaadha. Bifa kanaan maal goona equation keessatti daballee fayyadamuu dandeenya jechaadha. Example 1.1 write the chemical equation for the reaction that occurs between calcium carbonate and sulfuric acid. Sulfuric acid fi calcium carbonate jidduutti maal barreessedha? Chemical equation barreessedha jechaadha. Yeroo isaan reactive godhanitti jalqaba irratti steppiin jalqaba maal jennee jirra? Word equation dha.
equation kana maal goona jechaan barreessinaa jechaadha. Kana jechaan calcium carbonate plus sulfuric acid jennee sanbooda aroo fayyadamuudhaan maal goona calcium sulfate plus water plus carbon dioxide nuuf kennaa jechaadha. Isa kana erga barreeffannee booda step xaanummaa inni chemical equation barreessuudha. Isa kanaaf kan jechaan barreessine kanaaf maal barreessina equation barreessinaa jechaadha. Kana jechaan simboolii fi formula fayyadamuun hundi isaaniitu formula mataa isaanii qabanii sanni fayyadamuun maal goona fakkeenyaaf calcium carbonate formula kanaan barraa akkasuma immoo simboolu yeroo jennu immoo calcium inni jedhu fakkeenyaaf Ca dhaan bakka buufnaa jechaadha. Calcium isa kana carboniin immoo C dha, oxygenin O dhaan bakka buufnaa jechaadha. Kanaafuu isaan kunniin simboolii jedhaman jechaadha. Walirratti immoo inni kun maayinni formula jedhama jechaadha haala kana yeroo barraa'utti. Bifa kanaan erga barreessinee booda inni sadaffaan ammoo the equation is balanced jedha. Balaansii godhuudha. Inni kun garuu balaansii ta'ee waan jiruuf balaansii godhuun hin barbaachisu jechaadha. Maaliif fakkeenyaaf kaalshiyeemiin asiin jiru meeqa tokko akkuma asitti argitan kaalshiyeemiin asitti meeqa tokko garnaan kan jirus tokko jechaadha. Kanaafuu kaalshiyeemiin balaansii ta'ee jira. Inni ta'an immoo kaarbanii ilaalla. Kaarbaniin asiin meeqa jira tokko jira. Garana dhufuudhaan kaarbanii ilaallaa jechaadha. Asittis meeqa jira tokkotu jira jechaadha. Kanaafuu kaarbaniinis balaansii ta'ee jira. Inni ta'an immoo oksijiniidha. Oksijiniin as meeqa jira sadiitu jira. Ammas as meeqatu jira afurtu jira jechaadha. Walitti dabaluu qabna. Kan garanaan jiru kan gara bitaatiin jiru xiyyaa gara bitaatiin kan jiru marayyuu walitti dabala wal fakkaataa jechaadha. Kan gara mirgaatiin garana jirus walitti dabala jechaadha. Kanaafuu garanaan oksijinii meeqa qabna? Oksijinii torba qabna jechaadha. Garanaan tarree ilaalla. Garanaan fakkeenyaaf as meeqatu jira? Afurtu jira. As tokkotu jira. Walirratti shanii as lama jira meeqa ta'a torba ta'a jechaadha. Kanaafuu oksijiniinis balaansii ta'ee jira jechaadha. Inni ta'an immoo kan biraa kan nuti ilaallu haayidroojiniidha. Haayidroojiniin as meeqa jira? Lamatu jira. Garan taruudha yeroo ilaallu haayidroojiniin meeqatu jira? Lamatu jira jechaadha. Isii tana jechaadha. Isin lama isii tana ilaalla. Yoo koofshantiin qabaatiin tan jalaa tan ilaallaa jechaadha sabiskiriptii sana. Inni ta'an immoo salfariidha. Salfariin as meeqa jira? Tokkotu jira. Garan taruudha yeroo ilaallu as meeqa jira? Tokkotu jira jechaadha. Kanaafuu gari lamaanuu maal ta'ee jira? Balaansii ta'ee jira jechaadha. Yoo balaansii ta'een garuu balaansii godhuu qabna jechaadha. Example 1.2 write the chemical equation for the reaction sodium chloride and the silver nitrate. Silver nitrate fi sodium chloride dhaaf maal barreessina chemical equation barreessina jechaadha. Inni jalqaba word equation dha. Word equation yeroo barreessinutti silver nitrate plus sodium chloride maal nuuf kenna? Silver chloride plus sodium nitrate nuuf kenna jechaadha. Wanti isin beekuu qabdan isa kana osoo hin taane wanti isin irratti xiyyeeffannaa guddaa godhuu qabdan balaansii godhuu irratti kan gaafatamtanis balaansii godhuu kana malee wanti isinii kennamu kun yeroo baay'ee hin gaafatamtanii darbee gaafatamuu dandeettan garuu baay'inaan kan gaafatamtan balaansii godhuu kana jechaadha. Balaansii godhii koofshantiin fakkeenyaaf koofshantiin silver nitrate meeqa ta'a yookiin ammoo koofshantiin sodium chloride meeqa ta'a isa jedhu gaafatamuu dandeettan jechaadha. Kanaafuu balaansii godhuun dirqama jechaadha. Kanaafuu isa kan amma kunis balaansii ta'ee jira akkuma ilaaltan asiin silverii meeqa jira tokkotu jira as meeqa jira tokkotu jira jechaadha. Kanaafuu hundi isaati yeroo ilaallu wal qixa jechaadha. Kan gara nan jiruu fi kan gara nan jirus. Generally any chemical equation must fulfill the following conditions. Chemical equation kamiyyuu wantoota lamaan asii gadii kanneen maal godhuu qaba? Guutuu qaba jechaadha. An equation must represent a true and possible chemical reactions. Jalqaba irratti jalqabamaa inni irra jiru jechuudha. Equationin kun dirqama maal ta'uu qaba? Dhugaa ta'uu qaba. Akkasuma ammoo possible chemical reaction ta'uu danda'a jechaadha. Ta'uu qaba. Kan uumamuu danda'u ta'uu qaba jechaadha chemical reactionin kun. Wanta hin taane fakkeenyaaf hydrogen plus oxygen jennee nitrogen dioxide nuuf kennachuu hin dandeenyu jechaadha. Maaliif inni kun amma fakkeenyaaf hydrogen fi oxygen wal naatee isa kan nuuf kennuu danda'u jechaadha. Maaliif nitrogen as keessa waan hin jirreef. Kanaafuu bifa kanaan tiruu isa ta'e wayiitii fi akkasuma immoo possibly kan uumamuu danda'u wayii ta'uu qaba jechaadha. Inni lammaffaa immoo the symbols in the formulas must be written correctly. Inni ta'an immoo simboolii fi formulaan maal ta'uu qaba? Seeraan barreessuu qabna jechaadha. The element is hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, bromine and iodine exist as diatomic molecules. Isaan kunniin elementiiwwan kunniin diatomic molecule dha jechaadha. Kana jecha amma inni fakkeenyaaf hydrogen yeroo barreessinu hydrogen haala kanaan lama goonee barreessina jechaadha. Kophaa isaatti yoo kan jiraatu taate inni biraa oxygenis yeroo barraa'u haala kanaan barraa kophaatti yoo kan jiraatu taate kana jechaan
fakkeenyaaf elementii biraa wajjin hydrogen 2 oxide wajjin inni qubata dirqama asitti lama barreessinaa osoo hin ta'in kophaa isaatti yoo kan jiraatu ta'e kophatti yoo kan barreessinu taate maal ta'uu qaba bifa kanaan barraa'uu qaba jechaadha. Inni biraa hundi isaaniitu as keessa warri jiran kunniin naayitiroojiinis akkasuma kophatti yeroo barraa'u haala kanaan barraa'uu qaba. Fluoriinis F2 bromine chlorine Cl2 bromine Br2 inni biraa immoo iodineidha. Iodinis haala kanaan barraa'uu qaba jechaadha. Isaan kunniin yeroo elementii biraatii walitti jiran walitti qabamanii yeroo barreeffaman akka compoundiitti lamaan akka haala kanaan lama goonee barreessuu dhabuu dandeenya. Garuu kophaa isaatti yeroo barraa'utti dirqama haala kanaan barreessuu qabna jechaadha. A chemical equation has both qualitative and quantitative meanings. Inni kun jechaan chemical equation kun hiikaa lama qabaachaadha. Kanachaan qualitatively fi quantitatively dhaan ilaallaa jechaadha. Kanachaan maa inni qualitative yeroo jennu kana typeedha kan nuti ibsinu type isaati. Quantitative yeroo jennu garuu lakkoofsaan ta'uu qabaachaadha. Nambariidhaan ibsama inni kun. Nambariidhaan ibsina. Qualitatively a chemical equation indicates a type of reactant and the product in the reaction. Kanachaan maa inni qualitatively yeroo ilaallu akkuma reefsin jedhe typeedha jechaadha. Type reactant fi kan product kana himudha jechaadha. Quantitatively a chemical equation expresses the relative number yookiin ammoo amount jennaan isa kana amount of mole molecule or mass of the reactant in the product jechaadha. Kanachaan maa inni amount yeroo kana ammoo amountiin kun ammoo maaliin ibsama? Relative number ila yookiin ammoo numberidhaan ibsina jechaadha. Lakkoofsaan ibsamuu qaba. Fakkeenyaaf mooliidhaaf yeroo ibsinutti lakkoofsaan akkasuma moleculeidhaaf maasiidhaaf maasii reactantii fi productiitis maaliin ibsina lakkoofsaan ibsina jechaadha. For example, the balanced chemical equation inni kun balanced ta'ee jira. Inni kun jechaadha watariin haala kamiin akka uumamudha kan inni nutti himu. Maaliif asitti hydrogeniin meeqa jira? Afurtu jira. Garanas afurtu jira. Oksijiniin as meeqa jira? Lamatu jira. Garana lamatu jira jechaadha. Maaliif lamaan tun lamaaniifuu ni dhaabatti. Hydrogeniifis ni dhaabatti yeroo bifa koofishantiitiin barreeffamtu. Kanachaan fakkeenyaaf AB2 yeroo jedhu tuun tun amma B qofaaf jechaadha. Bifa kana yoo kan barreessu taate garuu AB jedhee asiin lama yoo jiraatte lamaan tun Eedhaafis ni dhaabatti Bidhaafis ni dhaabatti jechaadha. Kana keessatti amma Een meeqa yoo jedhamta lama jettanii deebisanii Biinis lama jechaadha. Kana keessatti garuu Een tokko Biin garuu lama jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan ibsina jechaadha. Asii yoo lama daballe amma Een meeqa ta'a? Lama ta'a. Biin ammoo afur ta'a jechaadha. Ittiin baay'isuu qabna. Lama baay'isuu lama afur waan ta'uuf bifa kanaan isa kan hubatuu qabdan jechaadha. Inni kun has both qualitative and quantitative meaning jennee jira. Qualitatively yeroo ibsinu it shows that the reactant between hydrogen and the oxygen forms water. Qualitatively yeroo ibsinu jechaadha hydrogenii fi oxygenii react godhuudhaan wal nyaatuudhaan maal nuuf kennanii watarii nuuf kennan isa jedhu kan nuuf ibsudha. Quantitatively yeroo ibsinu ammoo it indicates that two units of hydrogen combines with 1 unit of oxygen to form 2 units of water jedha. Kanachaan 2 units of hydrogen meeqatu hydrogen lamatu taasirtana himnaa jechaadha. Koofishantii tana yeroo bifa kanaan ibsinutti unitiin hydrogen lama maal wajjin wal nyaatuudhaan with 1 units of oxygen. Kanachaan oxygen asitti koofishantii isaa meeqa? Yeroo kana tan hin ibsinu asii tana sun ta'in tan asii tana qofaa jechaadha. Koofishantii asii tana. Kanaafuu oxygen meeqa asitti tokko ta'a jechaadha. Meeqa nuuf kenna 2 units of water lama asirtan jechaadha. Tan jalqaba jirtan walirratti waan ta'eef kanaafuu ibsanii ibsina jechaadha. Inni kun hydrogen yeroo barraa'u maal isin jedhee jira? H2 jedhee barraa'a. Kanaafuu lama jechaadha. Inni kun lama ta'uu isaa kan nutti himudha. Oxygen ammoo O2 jennee barreessina. Kanaafuu asiin meeqa jira? Tokkotu jira jechaadha yeroo bifa kanaan barreessinetti. Kanaafuu hydrogen lama maal wajjin wal nyaatuudhaan 1 units of oxygen wajjin wal nyaatuudhaan maal nuuf kenna? 2 units of water nuuf kenna jechaadha. Quantity-dhaan kana garuu maaliin ibsuu dandeenya? May be expressed in terms of grams, number of moles or number of molecules-dhaan ibsuu dandeenya jechaadha. Inni itti aanu balancing chemical equation. Inni kun baay'ee barbaachisaadha. Seeraan beekuu qabdan bakka kanatti
yeroo balance goonu kan isaan sadan kan isinitti himee ture inspection methodii fayyadamuu dandeenya. Inni kun yaaliidhaan kan maal goonuudha balance goonuudha jechuudha. Asitti fakkeenyaaf meeqa yoo galche elementii kana biratti meeqa yoo galche kana wal qixxaatu danda'a jennee bifa yaaliitiin galchaa deemaa yoo ta'in ammas deebinee kan biraa galchuudhaan maal goona bifa yaaliitiin kan ibsinuudha jechuudha yookiin ammoo balaansii kan goonuudha. Inni lammaffaan ammoo least common methodidha yookiin ammoo least common multipleidha jechuudha. LCM isa jennuun kana hawaasa fayyadamuudhaan kan ibsinuudha. Inni sadaffaan ammoo algebraic methodidha jechuudha. According to the law of conservation of mass law of conservation of mass kana maal jedhani kun atoms are neither created nor destroyed during a chemical reactions. Inni kun kutaa sagal keessatti barattan jira. Law of conservation of mass inni jennuun kun inni massiin conserve ta'uudha. Kana jechaan massiin reactantii fi akkasuma ammoo kan product wal qixa ta'uu isaati jechaadha. Kanaafuu atoms are neither created nor destroyed jennaan jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf kumreef jenne hydrogen 2 plus oxygen awwal nyaatuudhaan maal nuuf kenna jenne hydrogen 2 oxide nuuf kenna jechaadha. Asitti lama ture asittis lama ture. Kana jechaan amma maasiin hydrogenii as jiruutii fi kan as jiru kun wal qixa ta'uu qaba jechaadha. Yookiin ammoo maasiin lamaan osoo hin taane waliigala kan jiruu fi lamaan isaa walirratti hidhamuudhaan kanneen maasii kanneen lamaanii walitti hidhamuudhaan kan watariitiin wal qixa ta'uu qaba jechaadha. Kanaafuu neither created nor destroyed jennaan jechaadha. As a result, the number of atoms of each element should remain the same before and after the reaction. Numbering atomii elementii kamitu maal ta'uu qaba? Wal fakkaata ta'uu qaba. The same ta'uu qaba jechuudha. Kan jalqabaatiin tokkuma ta'uu qaba. Kumareef ilaalle hydrogen asii yoo ilaalle afurii kan asiitis yoo ilaalle afurii oxygen asii yoo ilaalle lama kan asiitis yoo ilaalle lama jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan maal ta'uu qaba? Balance ta'uu qaba jechuudha. To balance a chemical equation means to equalize the number of atoms on both sides of the equation by putting the appropriate coefficients in front of the formulas. Kanachaan balance godhachaa maayini nambarii atamii gara lamaaniitiin jiruuti. Kanachaan gara bitaatii fi gara mirgaatiin kan jiru balance godhachaadha. Lakkoofsa appropriate wayii kaa'uudhaan lakkoofsa murtaa'aa wayii kaa'uudhaan coefficientiitti barreessuudhaan maal godhuudha? Wal qixa godhuudha jechaadha. Inni jalqabaa kan ilaalu balancing chemical equation by inspection method. Inspection method akkuma isin jedhe bifa yaaliitiin the most common way to balance chemical equation is to use inspection method. Inni kun baay'inaan kan fayyadamnudha jechuudha. Inspection method kun garuu yeroo isa kana fayyadamnu equation nuti fayyadamnu sun simple ta'uu qaba. Equation yookiin ammoo compound simple ta'e wayiitiif malee fakkeenyaaf complex kan ta'e wayiitiif baay'ee ulfaataadha jechuudha isa kana fayyadamuun. Kanaafuu inni kun simple kan ta'eef equationiidhaan simple ta'aniif baay'ee barbaachisaadha jechuudha. It is exactly what the name states. Kana jamaani maqaan isaa inspection jedha. Inspection jamaani yaaliidha jechuudha. Kanaafuu inni kun maqaan isaa jedhu kana jechuudha. Yaaliidhaan maal godhuudha? Balance godhuudha. You balance the equation by inspecting it. It is also known as trial in the error method or heat in the trial method jennes waamuu dandeenya jechuudha. Kanachaan yaalii fi maal ta'uudha? Error jechaan inni dogongorri uumamuudha jechuudha. Kanaafuu yaallee dogongorri uumame sirdeemni yaalla jechuudha. Kanaafuu bifa saniin kan ibsinuudha jechuudha. Follow 4 easy steps given below to balance a chemical equation by inspection method. Inspection method kana fayyadamuudhaaf step 1 afran kanneen fayyadamuu qabna jechuudha. Inni tokkoffaan write the word equation dha. Inni lammaffaan ammoo write the correct symbol or formula for the reactant in the product. Isa kanaaf ammoo maal godhuudha? Simboolii fi formula fayyadamuudha. Inni sadaffaan ammoo start with the most complicated compound count and tabulate the number of each type of atoms on two sides of unbalanced equation. Maal goona? Kan nuti irraa jalqabuu qabnu complicated kan ta'e irraa jalqabuu qabna jechuudha. Compound jiran keessaa compound complicate ta'e irraa jalqabuudhaan yookiin ammoo balance godhuudhaaf kan yeroo ilaalutti ni ulfaata jennee yaadnu wayii irraa jalqabuudhaan maal goona? Balance godhuu jalqabna jechuudha. In the front make the number of each type of atoms on the left side equal to the number of corresponding atoms on the right side of the equation. Maal goona? Akan jalqaba isinitti mul'isaa ture isinitti kan gara bitaatiin jiruu fi kan gara mirgaa jiru wal qixamu wal qixaa miti isa jedhu maal goona? Laaluu qabna jechuudha. Kana jechaan hydrogenii gara ni jiru
fi kan gara mirgaatiin jiru maal goona nambarii isaanii ilaaluudhaan wal qixa miti isa jedhu ilaallaa jechaadha. Example 1.3 maal jedha balance the chemical reaction that takes place between iron and the water to form iron oxide in the hydrogen gas by inspection method dha. Inni kun iron fi waterii wal nyaachisuudhaan jechaadha. Maal nuuf kenna iron oxide fi hydrogen nuuf kenna jechaadha. Inni jalqaba wordidhaan barreessuudha. Wordidha yeroo barreessinu iron plus water maal nuuf kenna iron dioxide iron oxide plus hydrogen nuuf kenna jechaadha. Inni kun wordidhaan barreessinee jira. Inni lammaffaan ammoo maal goona simboolii fi foormulaa fayyadamuudhaan barreessuu jennee jira. Kanaafuu yeroo barreessinu bifa kanaan barreessinaa jechaadha. Erga barreessinee inni kun amma unbalanceedha. Maaliif yoo ilaallamu iron as jiru meeqa tokko kan as jiru garuu sadii jechaadha. Sadiin tun amma kamiif dhaabatti ironiidhaaf, afuriin tun kamiif dhaabatti oksijiniidhaaf jechaadha. Kanaafuu bifa kana yoo ilaallu inni kun baalaansii hin taane jechaadha. Sanboota maal goona isaan kanneen baalaansii godhuudhaaf bifa kanaan akkuma argitan nambariiwwan gara reaktaantii jiranii fi kan gara piroodaaktii jiran maal goona barreeffannaa jechaadha jalqaba irratti. Kana jecha number of ironii barreessina. Ironii fakkeenyaaf kan gara reaktaantiitiin jiru meeqa tokko kan gara piroodaaktiitiin jiru ammoo sadii jechaadha. Bifa kanaan ni barreeffannaa jechaadha. Bifa taabuleetii yookiin ammoo bifa teebiliitiin barreessinaa jechaadha. Inni bira hydrogen as jiru meeqa lama, hydrogenii lama kan gara naan jiru ammoo lama jechaadha. Inni kun balance ta'ee jira. Inni bira ammoo oksijiinii yoo ilaalle kan asiin jiru meeqa tokko kan gara naan jiru garuu afur jechaadha. Kan bira ammoo kan nuuf hafe maa inni tootaalii isaanii yoo ilaallama tootaaliin isaaniitis maal ta'uu qaba wal qixa ta'uu qaba. Kana walirratti yoo ilaalama afurii kana yoo walirra ilaane meeqa sagal ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kunis baalaansii hin taane jechaadha. Kanaafuu dirqama baalaansii ta'uu qaba waan ta'eef maal goona jalqaba irratti isaan kanneen baalaansii godhuudhaan jalqabnaa jechaadha. Kan komplikeet ta'e amma kanneen keessa yoo ilaalle iron oxide kana jechaadha. Inni kun maa inni komplikeet kan ta'e wayii nutti fakkaatee ijaan kan ilaalu taate kanaafuu asirra jalqabuu qabnaa jechaadha baalaansii godhuudhaaf. Isa kana jalqabuudhaaf ammoo maal goona kanaaf amma baalaansii godhuudhaan yoo jalqabnu asirraa ilaallu isa iron oxide kanarraa yoo ilaallu asitti ironiin meeqa sadii oksijiniin ammoo afur jechaadha. Kanaafuu ironii irraa jalqabnu. Ironiin meeqa sadii asitti ammoo meeqa tokko jechaadha. Kanaafuu isa kana sadii godhuudhaaf sadii asitti daballa. Kanaafuu amma ironii dhufnee maal goona isa as tokko ture kana gara sadiitti jira jechaadha. Inni kun baalaansii nuuf ta'ee jira. Kun baalaansii nuuf ta'ee jira sadii waan jedhuuf bakka lama nettu baalaansii ta'ee jira jechaadha. Inni ta'an ammoo oksijiniidha. Kana keessa ironii baalaansii goonee jirra. Inni biraa ammoo oksijinii yoo ilaalle oksijinii asitti meeqa afur as keessatti afurii asitti garuu meeqa tokko jechaadha. Kanaafuu afur asitti haa daballu afur godhuudhaaf maaliif koofshanniin kun amma haayidroojiniifis ni dhaabbata akkasuma ammoo oksijiniifis ni dhaabbata jechaadha. Kanaafuu amma oksijiniin meeqa ta'ee jira inni asii kun afurii kan garanaatis afurii kanaafuu baalaansii ta'ee jira jechaadha. Inni ta'an ammoo haayidroojinii haa ilaallu. Haayidroojinii yoo ilaalle haayidroojiniin asitti meeqa saddeeti afur baay'isu lama saddeeti waan ta'uuf kanaafuu isa kana saddeet godhuudhaaf asitti meeqa daballa afur daballaa jechaadha. Kanaafuu afur yeroo daballu lama yeroo baay'atu saddeet ta'a. Kanaafuu inni kun saddeet ta'a kunis saddeet ta'a jechaadha. Kanaafuu kunis baalaansii ta'ee jira. Tootaaliin isaanii yoo walitti ilaale meeqa ta'a inni kun 15 ta'a. Kunis yoo walitti daballe meeqa ta'uu qaba 15 ta'uu qaba jechaadha. Kanaafuu inni kunis 15 ta'a. Kanaafuu gara lamaanuu maal ta'ee jira baalaansii ta'ee jira jechaadha. Bifa kanaan maal goona baalaansii godhaa deemna. Akkuma argitan ironii jalqaba irratti baalaansii godhee sadii asitti dabalatee jira. San booda ammoo haayidroojinii oksijinii baalaansii godhee afurii inni ta'an ammoo haayidroojiniidha jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan maal ta'a tootaaliin isaanii 15 ta'a jechaadha gara lamaanuu. Amma inni kun maal ta'uu isaa nutti mul'isa. Equation 4 is balanced chemical equation in kun jechaadha. Note that the number of atoms of each element is conserved. Numbering elementii kamiitiyyuu yookiin ammoo atomii kamiitiyyuu maal ta'ee jira conserved ta'ee jira jechaadha. No number of atoms reactant side equal to number of atoms product side dhaan wal qixa jechaadha. Kana jechaan 15 kananas 15 jechaadha. Atomiin ganna jiran hundi isaayitu walitti yeroo jedhan 15 kan garanni jirus 15 kanaafuu inni kun baalaansii ta'uu isaa kan nutti mul'isudha jechaadha. Inni kun maal jedha inspection method works best for simple equation. Akkuma jalqabsiin jedhee inni kun simple equation dhaaf jechaadha kan inni gargaaru. Inni lammaffaan ammoo biirratti yeroo ilaallu balancing chemical equation by LCM method. Inni biraa ammoo LCM method fayyadamuudhaan yookiin ammoo
hawaadha isa jennuu san fayyadamuudhaan jechaadha. By taking the LCM of the total valence inni kun kan nuti fudhannu of the reactant in the product and dividing it by the total valence of the reactant in the product is the coefficients for the balanced chemical equations is derived. Kanatti amma inni jalqaba irratti balance isaanii nu fudhanna kan gama lamaan nu jiran jechaadha. Gama productiitiinis gama reactantiinis fakkeenyaaf isa kanaaf balansiin isaa meeqa akka ta'e inni beeyna isa kana kanaatis akkasuma balansii isaa ni beeyna garuu tanaan baay'isnee gubbaa kanarra kaa'annaa jechaadha. Kan kanaatis ni beeyna lamaan baay'isuudhaan gubbaa isaarra kaa'annaa kan kanaatis ni beeyna lamaan baay'isuudhaan gubbaarra kaa'annaa jechaadha. Fakkeenyaaf almuuniyeemii meeqa 3 group 3 keessa waan jiruuf garee sadaffaa keessa waan jiruuf balansiin isaa meeqa ta'a 3 ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun 3 ta'a. Kan oksijiinii ammoo garee jahaffaa keessa waan jiruuf warri garee jahaffaa ammoo balansiin isaanii meeqa jennee fudhannaa 2 jennee fudhannaa jechaadha. Maaliif fakkeenyaaf group 1 2 3 4 5 6 7 8 yookiin isaan kun warra main ta'anidha jechaadha. Warra A'dhaan bakka buufamsaniini. Amma kanaaf warra group 1tiif maal jennee bakka buufanna balansiin isaanii tokko ta'anii jechaadha. Warra lamaatiif 2 ta'a, warra sadiitiif 3 ta'a, warra afuriitiif 4 ta'a jechaadha. Asirraa garuu 5 irraa kaasee maal goona 8 guutuudhaaf meeqa kaafu laaluudhaan maal goona kenna jechaadha. Kanaafuu warra 5tiif amma meeqa ta'a kana guutuudhaaf 8 guutuudhaaf meeqa tufa 3 tufa. Kanaafuu 3 jennee gubbaa kana kennaa jechaadha. 6 ammoo 8 guutuudhaaf meeqa tufa 2 tufa. Kanaafuu 2 gubbaa kana kaa'annaa jechaadha. Yookiin ammoo 2 ofitti fudhataa jechaadha. Inni kun 2 ofitti fudhatee 8 guuttata. Kanaafuu 2 gubbaatti barreessina. 7 ammoo meeqa tufa 1 tufa jechaadha. Kanaafuu bifa kana maal goona kaa'annaa jechaadha. Samboota ammoo erga bifa kanaan kenne maal goona fakkeenyaaf almuuniyeemiin sadaffaa keessatti waan argamuuf 3 fudhannee oksijiiniin 6 keessatti waan argamuuf 2 fudhannaa garuu 2 waan as jirtuuf 4 ta'a jechaadha baay'isuudhaan. Samboota almuuniyeemiin meeqa jenna 3 garuu 2 waan as jirtuuf meeqa 6 ta'a jechaadha. Asammoo oksijiiniin meeqa jira 3tu jira garuu oksijiiniin meeqa ture 2 ture. Kanaafuu 2 baay'isuu 3 inni kunis 6 ta'a jechaadha. Amma LCM nuti fudhannu kan 3 kan 4 fi kan 6 jechaadha. Kan asirraa kakaniitiif LCM isaanii fudhatuudhaan LCM isa maal goona finnee fakkeenyaaf LCM'n hawaadhaan kan inni hiramu lakkoofsi isaanii hiramu keessaa xiqqaa jechaadha. Kan sadaniifuu hafte tokko malee hiramu xiqqaan meeqa 12 ta'a. 12 ta'a LCM haala kamiin akka barbaadan maatisii keessatti ni beeytanii. Kanaafuu LCM kanneen maal goona 12 jechaadha. Fakkeenyaaf 12 ala hin jiru xiqqaan kanneen sadaniifuu hiramu. Kanaafuu LCM isaanii kana yoo kan ta'u taate 12 yoo ta'e 12 kana maal goona jalqaba 3 kanaaf hirra 3 fi yeroo hirru meeqa ta'a 4 ta'a. Kanaafuu 4 as kaa'annaa jechaadha. Almuuniyeemii bira 4 kaa'anna. Akkuma argitan asitti maal goona isa kana fakkeenyaaf LCM asirra kaa'annee jirra 12 kana finnee kamiif irra 3 fi yeroo hirru meeqa ta'a 4 ta'a jechaadha. Samboota ammas 12 kana meeqaaf irra 4 kanaaf irra. Kanaafuu meeqa ta'a 3 ta'a jechaadha. Inni biraa immoo 12 kana 6 fi yeroo hirru kuni lamaanuu 6 waan ta'aniif kan isaan ga'u meeqa 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu 6 fi yeroo hirru 2 ta'a. Inni kun amma baalaansi ta'ee jira jechaadha. Kanaafuu baalaansi ta'ee waan jiruuf inni kun amma baalaansiit jennee ibsina jechaadha. Maaliif almuuniyeemiin as jiru 4 garana kan jirus 2 baay'isuu 2 4 ta'a jechaadha. Inni biraa oksijiiniin as jiru meeqa 3 baay'isuu 2 6 ta'a. Kan as jiru 2 baay'isuu 3 6 ta'a jechaadha. Kanaafuu baalaansiit ta'ee jira. LCM bifa kanaan jechaadha kan nuti fayyadamna. Kanaafuu isteeppiiwwan isa kana fakkaata. Fakkeenyaaf isteeppiiwwan kunniin maal jedha? The reaction of sodium sulfate with aluminum nitrate would form aluminum sulfate nuuf kenna inda sodium nitrate nuuf kenna jechaadha. Kana jalqaba irratti wordiidhaan barreessina. Samboota immoo maal goona foormulaa fi simbooliidhaan barreessina. Inni ta'an immoo maal godhuudha isa kanaaf LCM fayyadamuudhaan maal goona baalaansii godhuudha jechaadha. Kanaafuu maal goona baalaansii isaanii fayyadamna. Wanti isin beekuu qabdan garuu koompaawundii muraasaaf baalaansiin isaanii kan beekamaatu jira. Fakkeenyaaf salfar daayoksayidii kanaaf salfar oksayidii kanaaf beekamaadha. Akkasuma kanaafis walirratti inni kun kophatti osoo hin taane fakkeenyaaf kan kana kophatti guruup waan ta'eef waanidha. 2 waan as jirtuuf 2 yeroo baay'isnu 2 ta'a jechaadha. Inni biraa immoo inni kun walirratti meeqa baalaansiin isaa 1 ta'a jechaadha. Dhiifama 2
lama isa kana beekuu qabdan jechaadha. Kanaafuu sulfur oxide yeroo jennu inni kun baalaansiin isaa meeqa? Kophaa kophatti sun taane sulfurii fi oksijiinii kophaa kophatti baasnee hojjennu jechaadha. Isa kanaaf maaliif walirratti beekama waan ta'eef kanaafuu walirratti kan isaanii lama ta'uu isaa bifa saniin beekna jechaadha. Kanaafuu erga lama ta'e maal goona? Lama gubbaa isaaniitti barreeffannaa jechaadha. Inni biraa immoo asitti afuriin akkam baay'isne afur amma maal jenna jirra? Afuriin tun oksijiiniidhaaf baay'atti garuu amma kan nuti ilaalaa jirru koompaawundi waluma irratti jechaadha. Waluma irratti waan ta'eef kanaafuu bifa saniin lama ta'uu isaa beekuu qabdan jechaadha. Inni biraa immoo almuuniyeemii meeqa jennee jirra? 3 jennee jirra. Kanaafuu almuuniyeemiidhaaf 3 barreeffannaa. Inni biraa immoo kakanaatis beekamaadha jechaadha. Kakanaa immoo meeqa? Tokko ta'a jechaadha. NO3 yoo jenne tokko ta'uu isaa isa kanas qabatuu qabdanii tokko garuu ammoo 3 waan as jirtuuf 3 hin baay'isnaa jechaadha. 3 tun amma ta keessaa osoo hin ta'in tan alaa tun hammattuu keessa waan jiruuf lamaan kunniin hammattuu keessa waan jiruuf hammattuu keessa yoo kan ta'u taate hamminni kun haala kanaan jechaadha. NO3 jedhee haala kanaan hammattuu keessa kaayee as 3 yoo kaayee 3 kun kan kanaa waluma irratti jechaadha. Waluma irratti lamaaniifuu ni dhaabatti. Kanaafuu kakanaati jechaadha. Kanaafuu inni kun ammoo tokko jennee jirra. 3 yeroo baay'isnu 3 kanaa yeroo baay'isnu 3 ta'a jechaadha. Kanaafuu baalaansiin isaa tootaaliin isaa 3 ta'a. Kan almuuniyeemii meeqa jennee jirra? 3 jennee jirra. Garuu lamaan as jiruuf meeqa ta'a? 6 ta'a jechaadha. Inni biraa ammoo kakanaa meeqa jennee jirra? 2 jennee jirra. 3 waan as jirtuuf garuu yeroo ittiin baay'isnu meeqa ta'a? 6 ta'a. Inni biraa ammoo soodeemiin tokko beekamaadha. Kakanaa ammoo meeqa isin jedhee jira? Tokko isin jedhee jira. Karree fi hammattuu keessa ta'ee asiin 3 waan jirtuuf kan 3 hin baay'isne 3 ta'eef garuu kun hammattuu keessa hin jiru sanirraan ammoo 3 hin jirtu waan ta'eef bifa waan hin jiraanneef tokkuma barreeffannaa jechaadha. Sanboota kakamiiti kan nu baasu LCM kameeqaati? Kan lama yeroo lama umar kun qabu inni kun lamu keessaa fudhanna kan 3 kan 6 fi kan tokko LCM isaanii kan tokko kan lama kan 3 fi kan 6 kanneen maraafuu kan hiramu LCM isaanii kam ta'a? 6 ta'a jechaadha. Maaliif fakkeenyaaf 6 tokko yoo hirre haftee malee hirama akkasuma 6 lama yoo hirre haftee malee ni hirama akkasuma 6 kan 3 yoo hirre haftee malee hirama. Inni biraa immoo 6 yoo hirre haftee malee hirama jechaadha. Kanaafuu inni kun maayini LCM afraniitu waan ta'uuf kanaafuu inni kun LCM isaanii meeqa ta'a? 6 ta'a jechaadha. LCM foormulaa mataa isaa qaba. Formula mataa isaa qaba. Karaa lamaan ilaaluu dandeettan. Fakkeenyaaf LCM tokko barbaaduuf warra tokkoof hiramu barbaadan jechaadha. Tokkoof warra hiramu 1 2 3 4 5 6 jechaa bifa kanatti fufaa deemaa jechaadha. 7 8 jechaa bifa kanatti fufaa deema. Kan lamaaf hiramu garuu 2 4 haftee malee jechaadha. 6 8 10 jechaa itti fufaa deemaa jechaadha. Inni kunis inni biraa immoo kan 3 hiramu 3 6 9 12 15 jechaa itti fufaa deemaa jechaadha. Inni kunis kan inni biraa immoo kan 6 hiramu 6 12 18 24 jechaa itti fufaa deemaa jechaadha. Kana maal gootanii lakkoofsuma kana irratti dabalaa deemtan matamsaa irratti dabalaa deemtan jalqaba tokko fudhatanii matamsaa fudhatanii sanboota lakkoofsuma kana irratti dabalaa deemtan meeqa ta'a? 2 ta'a. Fakkeenyaaf 2 yoo fudhatan ammoo jalqaba 2 barreessanii 2 irratti dabalaa deemtanii 4 irratti 2 dabalaa 6 kan 3 yoo fudhatan ammoo 3 barreessanii jalqaba 3 irra 3 dabaltanii 6 ta'a. 6 irra 3 9 irra 3 jechaa haala saniin maal gootan amma kanneen keessaa fakkeenyaaf kan isaa waliin qaban barbaadanii jechaadha. Kan waliin qaban keessaa garuu xiqqaa ta'uu qaba. Kan waliin qaban keessaa xiqqaa ta'uu qaba jechaadha. Fakkeenyaaf isa kan yoo ilaalamu kanaaf kan hiramu 6 as ni jira. Inni biraa immoo as keessa 6 ni jira, asis 6 ni jira, asis 6 ni jira jechaadha. Kanaafuu akkuma argitan 6 6 6 6. Kanaafuu inni kun maraafuu ni hirama jechaadha. Garuu lakkoofsi biraa soo jiraate haala kanaan soo deemne amma lakkoofsa biraa ni arganna kan hundaafuu hiramu. Kan hundaafuu hiramu ni arganna jechaadha. Fakkeenyaaf 12 yoo fudhattan 12 kun tokkoof ni hirama, 12 kun lamaaf ni hirama, 12 sadiif ni hirama, 12 jahaaf ni hirama. Amma lakkoofsi kunis meeqaaf hiramaa jira? Maraafuu ni hiramaa jechaadha. Garuu kanneen keessaa 6 fi 12 keessa xiqqaan kam inni 6 jechaadha. Kanaafuu liist waan jennuuf saniif liist jechaan xiqqaa jechaadha. Kanaafuu xiqqaa fudhannaa jechaadha. Kan isaanii hiramu sanniin keessaa xiqqaa fudhannaa. Kanaafuu 6 ta'a. Kanaafuu amma isa kana maatii irratti seeraan barattan jedhee yaada. Maal goonamma 6 kana fudhatuudhaan
meeqa firra lama kana yeroo hirru meeqa ta'a sadi ta'a jechaadha. Inni biraa immoo ammas jaha kana fudhachuudhaan lama kana yeroo kan osoo hin ta'in kuni lama waan ta'eef bakka lamaanuu rakkoon qabu kun compoundii waluma irratti jechaadha. Wanti isin beekuu qabdan garuu lakkoofsi garagaran ta'u compoundiidhaaf lakkoofsaanii waluma qixa dhufaa jechaadha. Fakkeenyaaf kan yoo ilaaltan compoundiin kun waluma irratti waan ta'eef tokko ta'ee kunis compoundii waluma irratti waan ta'eef jaha ta'a. Kunis compoundii waluma irratti waan dubbifamuuf kanaafuu kunis sadi ta'e jechaadha. Kunis waluma irratti waan ta'eef lama ta'e jechaadha. Kanaafuu bifa saniin amma maal goona jaha kana sadiif yeroo hirru meeqa ta'a lama ta'a jechaadha. Ammas jaha kana fuunee meeqaaf irra jahaaf yeroo hirru tokko ta'a garuu tokko hin barreessinu akkanumatti beeknaa jechaadha jiraatu isaa. Ammas jaha kana meeqaaf irra tokkoof yeroo hirru jaha ta'a jechaadha. Amma isa kana yoo ilaalle inni kun baalaansii ta'ee jira jechaadha. Inni ta'an immoo the reaction of magnesium nitrate with ammonium phosphate would form ammonium nitrate. Ammonium nitrate nuuf kenna jechaadha in the magnesium phosphate nuuf kenna. Write the balanced equation. Balanced kan ta'e barreessedha. Kanaafuu akkuma argitan balanced kan ta'edha kan gaafatamtan yeroo baay'ee. Kanaafuu amma jalqaba irratti wordiidhaan barreessina sanboota immoo foormulaa fi simbooliidhaan bakka buufannaa jechaadha. Sanboota akkuma isin jedhe maal godhuudha? Baalaansii isaanii fudhachuudhaan tootaalii kaa'aa deemna jechaadha. Fakkeenyaaf maagneeziyamiin garee meeqaffaa keessatti argama? Garee lammaffaa keessatti argama. Lama waan ta'eef garee lammaffaa keessatti argama. Kanaafuu waan ittiin baay'atu hin qabu. Tokko jechaadha kanas jiru. Kanaafuu lama jennee haala kanaan barreeffannaa jechaadha. Inni biraa immoo compoundiin kun waluma irratti meeqa qaba? Tokko qaba. Isa kanas qabatu qabdanii tokko baalaansiin isaa tokko. Kanaafuu lama tana yeroo baay'isnu lama jennee haala kanaan barreeffannaa jechaadha. Inni biraa immoo kunni lamaanis waluma irratti dubbifama. Kunis walirratti dubbifama jechaadha. Kanaafuu isa kanaaf meeqa ta'a? Tokko ta'a jechaadha. Sadii yeroo baay'isnu garuu sadii jennee haala kanaan barreeffannaa. Kun ammoo meeqa? Sadii kophaa isaatti. Kunni lama walirratti sadii compoundiin kun sadii qaba. Kun ammoo tokko qaba jechaadha. Kanaafuu inni kun waan ittiin baay'atu waan hin qabneef sadii jennee haala kanaan barreeffannaa. San booda inni kun ammoo maal jennee jirra? Isaan lamaan kunniin garagaratti jechaadha. Kanaaf meeqa jenne tokko jenne. Kanaafuu inni kun tokko qaba jechaadha. Kun ammoo compoundii kanas ilaallee jirra. Kun meeqa qaba jenne tokko qaba jenne jechaadha. Kanaafuu tokko jennee haala kanaan barreeffannaa jechaadha gubbaarratti. Inni biraa immoo kan itti aanu kana magnesium isa kanaaf ammoo meeqa qaba inni kun ammoo kuni walirratti dubbifame isin jedha jira. Kunis walirratti. Kanaafuu inni kun meeqa qaba? Sadii qaba jechaadha. Sadii qaba. Kun ammoo meeqa qaba? Asitti dogongora jira. Maasiitan magnesiumiin garee meeqaffaadha? Garee lammaffaadha. Kanaafuu garee lammaffaa waan ta'eef lama sadii kana yeroo baay'isnu jaha ta'uu qaba jechaadha. Inni kun sadii osoo hin ta'in jaha ta'uu qaba. Inni biraa immoo kun meeqa qaba isin jedhee jira? Sadii qaba. Lama yeroo baay'isnu meeqa ta'a? Inni kunis jaha ta'a jechaadha. Jaha ta'a. Kanaafuu bifa kanaan SO4 kan isin hime. SO4 meeqa qaba jennee? Lama qaba jennee. Akkasuma PO4nis waan isin beekuu qabdan meeqa qaba? Sadii qaba jechaadha. Isa kana qabatu qabdanii sadii waan qabu. Kanaafuu lama kana yeroo baay'isnu jaha ta'a jechaadha. Kanaafuu kan nuti fudhannu ammoo meeqa? Jaha kana fudhannaa jechaadha. Jaha fudhannaa kan meeqaati? Kan tokko, kan lamaatii fi kan sadii akkasuma kan jahaati. Amma jaha kana yeroo hirru meeqaaf irra? Jaha lama yeroo hirru inni kun meeqa ta'a? Sadii ta'a jechaadha. Sadii fi yeroo hirru inni kun meeqa ta'a? Lama ta'a. Sanboota tokkoof yeroo hirru inni kun meeqa ta'a? Jaha ta'a. Asitti ammoo meeqa jennee jira? Jaha jennee jira. Inni kun sadii osoo hin ta'in kunni lamaan jaha jechaadha. Lamaanuu jaha waan ta'eef gubbatti jaha jennee jirra. Kanaafuu jaha kana amma deebinee ammas jaha kanaaf yeroo hirru meeqa ta'a? Tokko ta'a jechaadha. Kan amma baalaansii ta'e immoo baalaansii hin taane isa jedhu ilaaluudhaaf maagneeziyamii ni barreeffannaa. Akkasuma naayitiroojiinii, oksijiinii, haayidiroojiinii fi fosfarasiidha jechaadha. Wanta as keessa jiran elementii kanniini. Kanaaf maagneeziyamiin asiin amma meeqa jira? Sadiitu jira jechaadha. Maagneeziyamiin sadii malee kan biraan jiru. Kanaafuu meeqa jenna asitti? Sadii jedha. Warri gara ri'aaktaantiitiin jiru maagneeziyamiin sadii jedha. Gara piroodaaktiitii warri jiru garuu meeqa? Asitti tokko sadii as waan jirtuuf garuu sadii yeroo baay'isnu inni kunis sadii ta'a jechaadha. Kanaafuu baalaansii ta'ee jira jechaadha. Inni biraa immoo naayitiroojiiniidha. Naayitiroojiiniin kan asiin jiru meeqa? Isiin tun naayitiroojiiniifis ni dhaabatti. Kanaafuu naayitiroojiiniin lama as sadii waan jiruuf garuu sadii hin baay'isne. Kanaafuu naayitiroojiiniin meeqa ta'a? Kan asiin jiru jaha jechaadha. Kan asiin jiru jaha ta'a. Garuu as keessas naayitiroojiiniin biraan jira.
kanaaf jaha jennee plus taasisan itti dabaluu qabna jechuudha. Nitrogen asii meeqa jira? Akkuma argitan sadii asiin alaan lama jira. Kanaafuu jaha lama baay'isu sadii jaha waan ta'uuf jaha ta'uu jaha 12 ta'a jechuudha. Nitrogeniin garanaan jiru. Kan garanaan jirus 12 ta'uu qaba. 12 ta'uu qaba waan ta'eef kanaaf 12 yoo ta'in sirrii miti jechuudha. Nitrogeniin garanaan jiru. Kanaaf akkuma argitan asitti amma nitrogen as ni jira ammas as ni jira jechuudha. Nitrogen lama jira. Garuu as jahaan tun lamaaniif waan dhaabattuuf nitrogen tokko jaha kan biraatis jaha yeroo walitti dabalu inni kunniin 12 ta'a jechuudha. Akkuma argaa jirtan nitrogen tokko asis nitrogen biraatu jira. Lama jechuudha nitrogen kanaafuu lamaan isaaniitu jaha waan ta'aniif lamaaniif waan dhaabattuuf jahaan tun meeqa ta'a? 12 ta'a jechuudha. Inni biraa immoo oksijiinidha. Oksijiin asiin jiru meeqa? Sadiin tun oksijiiniifis ni dhaabatti waan ta'eef asiinis kan biraa waan jiruuf kanaafuu keessa ammoo sadiitu jira waan isin arguu qabdan keessa sadiitu jira. Kanaafuu meeqa ta'a inni kun lama baay'isuu sadii jaha amma sadii yeroo baay'isnu 18 ta'a jechaadha. 18 ta'a. 18 qofa osoo hin taane asiinis ni jira 18 eda'uu jennee kan asiis ilaaluu qabnaa jechaadha. Kan asiin jiru meeqa akka ta'e. Kan asiin jiru meeqa? As afurtu jira alaan lamatu jira 8 18 eda'uu 8 meeqa ta'a? 24 ta'a jechaadha. 26 ta'a. 26 ta'a. Kanaafuu 26 barreeffannaa jechaadha asitti. Oksijiiniin garanaan jiru 26. Kan garanaan jirus 26 ta'uu qaba jechaadha. Akkuma argitan as 6 jira, as 3tu jira yeroo ittiin baay'isnu 18 ta'a. Eda'uu asiinis ni jira jechaadha. Asiin lama baay'isu 4 8 kanaafuu inni kunis meeqa ta'a? 26 ta'a jechaadha. Inni biraa immoo haayidrojiinidha. Haayidrojiiniin kan garanaan jiru meeqa? Asiin afurtu jira alaan akkuma argitan afurtu jira keessas sadiitu jira keessa afurtu jira yeroo ittiin baay'isnu 12 ta'a jechaadha. Ammas lamaan biraa waan jirtuuf meeqa ta'a? 12 baay'isuu 2 24 ta'a jechaadha. Kan garanaan jiru illee maal ta'uu qaba? 24 ta'uu qaba. 6 baay'isuu 4 meeqa ta'a? 24 ta'a jechaadha. Inni kunis baalaansii ta'ee jira. Inni biraa immoo foosfarasiidha. Foosfarasiin kan garanaan jiru meeqa? Foosfarasiin amma kan asii kun foosfarasiin asii meeqa jira? Lamatu jira jechaadha. Foosfarasiin garana lama jira. Garanaanis lama ta'uu qaba jechaadha. Kanaafuu lamaan tun foosfarasiis waan dhaabattuuf kanaafuu lama ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun baalaansii ta'ee jira jechaadha hundi isaatu. Garuu wanni isin beekuu qabdan asitti dogongora ture kitaabni sadiin kaa'ee sadii osoo hin ta'in jaha ta'uu qaba. Isa kana sirreeffatuu qabdan jechaadha. Kana yoo sirreessin isin dhufuu hin danda'u waan ta'eef kanaafuu equationin sirriin maal ta'uu qaba? Sadii osoo hin ta'in gubbaa isaarra meeqatu jiraatu qaba? Jahatu jiraatu qaba jechaadha. Inni biraa immoo maa inni B irratti balancing chemical equation using B osoo hin ta'in inni kun Cdha isa xumuraati. B ilaallee jira inni kun Cdha jechaadha. Balancing chemical equations using algebraic methodidhaan ammoo haala kamiin fayyadamuu dandeenya. This method of balancing chemical equations involves assigning algebraic variables as stoichiometric coefficients to each species in the unbalanced chemical equations. Maal goona isa kanaaf algebraic variable wayii kaa'uu qabna jechaadha. Kana jechaan algebraic variableedhaan fakkeenyaaf A, B, C jennee isaan xixiqqootaniin maal goona kaa'annaa jechaadha. Akka coefficientiitti kaa'uu qabna isaan kanniini. These variables are used in mathematical equations and are solved to obtain the values of each stoichiometric coefficient. Consider the formation of ammonia from hydrogen in the nitrogen as an example jedha. Isaan kanniin maal goona variableedhaan kanniin akka maalitti kaa'anna jenna jedha akka coefficientiitti kaa'annaa jechaadha. Fakkeenyaaf ammooniyaan hydrogenii fi nitrogenii irraa uumama. Isa kan amma akka exampleetti ilaallu inni kun amma maa inni unbalanceedha jechaadha. Maaliif hydrogeniin tokkoffaa hydrogenii wal qixaa miti nitrogeniinis wal qixaa miti jechaadha. Isa kana maal jennee jedha tokkoffaa haala kamiin baalaansii godhuu dandeenya? Inspection methodii fayyadamuu dandeenya. Inni lammaffaan ammoo LCM fayyadamuu dandeenya. Inni sadaffaan ammoo algebraic fayyadamuu dandeenya jechaadha. Algebraic fayyadamuudhaaf maal goona jalqaba irratti assign algebraic variables to each species as coefficients. Irraa jalqabnee maal goona hundi isaanii birayyuu kaasaa deemnaa jechaadha. Kana bira A kaa'annaa, kana bira B kaa'annaa, kana bira C kaa'annaa jechaadha. Kan biraa yoo jiraate ammoo fakkeenyaaf asiin hydrogen 2 jedhee isootti dabale asiin maal kaa'annaa? D kaa'annaa jechaadha. Haalumsanii itti dabalaa deemna garuu kun waan hin jirreef agasiitti dhaabbataa jechaadha. Kanaafuu isaan kanneen ammoo mathematical equationii asirraa uumuudhaan maal goona? Balanced goonaa jechaadha.
Kanaafuu maal goona eentuun amma nitrogen irraa kana nitrogen asiin jiru kun koefficientiin isaa lama tanaan baay'isuudhaan kan garanaatis yoo qabaate C qofa waan ta'eef isa kana saalsaniin kaannaa jechaadha. Kanaafuu nitrogen bira warri jiran atamii nitrogen kunniin kan garanaan jiru meeqa A baay'isuu lama maal jennee jira ka garanaatiifis ka garanaallee atamii maal ta'uu qaba jennee jira wal qixa ta'uu qaba jechaadha. Nitrogen garanaan jiruu fi kan gara mirgaatiin jiru wal qixa ta'uu qaba. Hydrogen garanaan jiruu fi kan gara mirgaatiin jiru wal qixa ta'uu qaba jechaadha. Kanaafuu isa kanaaf maal goona jalqaba equation uumuu qabna jechaadha. Nitrogen garanaan jiru meeqa A baay'isuu lama 2A ta'a. Nitrogen garanaan jiru garuu C dha jechaadha. C qofa C baay'isuu waaniiti waan as jiru C ta'a jechaadha. Inni bira ammoo hydrogen bira dhufna. Hydrogen garanaan jiru maa inni 2 times B dha. Kanaafuu 2B ta'a jechaadha. Kan garanaan jiru garuu 3 times C dha jechaadha. Kanaafuu 3C ta'a jechaadha. Haala kanaan equation baafannee jira. Amma equation erga baafannee maal godhuu qabna? Equation kana solve godhuu hin dandeenyu. Karaan ittiin goonu garuu akkanatti yoo ilaalama solve godhuu hin dandeenyu. Maaliif garan kan gubbaa keessa A fi C tu jira, kan jalaa keessa B fi C tu jira jechaadha. So wal fakkaata ta'e solve godhuu hin dandeenya ture garuu amma solve godhuun rakkisaa waan ta'eef maal goona let jennee kana let kanneen keessaa A irraa kana yeroo baay'ee A irraa kana A equal to 1 jennee kana jechaadha. Isa kana yeroo kamiyyuu A equal to 1 jedha kaa. A equal to 1 jettanii yeroo kaatan amma C argachuu dandeenya jechaadha. Maaliif bakka A kana C yoo galfanne bakka A kana 1 yoo galfanne C ni arganna. Maaliif 2A equal to C 1 jedhuuf bakka A maal galfana waan galfana kanaafuu 2 times 1 equal to C dha. Kanaafuu inni kun maal ta'a 2 equal to C ta'a jechaadha. C arganne jira. A maal jenne A equal to 1 jenne jira. C ammoo meeqa 2 dha. Equation lammaffaan ammoo C of keessaa waan qabuuf bakka C kana maal goona lama galfannaa jechaadha. Kanaafuu lama galfatuudhaan asirraa B argachuu dandeenya jechaadha. 2B equal to 3 times C jedha. Kanaafuu 3 times 2 jennaan jechaadha. C 2 waan ta'eef. Kanaafuu inni kun maal ta'a 2B equal to 6 ta'a over 2 yoo jenneen B maal ta'a B equal to 3 ta'a jechaadha. B equal to 3 ta'a. Kanaafuu B dhaaf maal goona B equal to 3 jennee haala kanaan barreeffannaa jechaadha. Isaan kanneen amma maal goona bakka isaan jiranitti bakka A jirutti waan galfannaa equation keessa jechaadha. Bakka C jirutti 2 galfannaa bakka B jirutti 3 galfannaa jechaadha. Kanaafuu equation kun balanced nu ta'a jechaadha inni gubbara jiru kun. Kanaafuu akkam ture nitrogen 2 plus hydrogen 2 maal nuuf kenna jenne NH3 nuuf kenna jenne NH3 nuuf kenna. Kanaaf bakka A maal jenne jira bakka A jirtu waan galfanna. Kanaafuu bakka na waanitu galaa jechaadha. Bakka B jiru ammoo maal arganne bakka B jiru 3 arganne. Kanaafuu bakka B ammoo 3 galfannaa jechaadha. Kanaafuu B ammoo hydrogen bira waan jiru hydrogen biratti 3 galfannaa jechaadha. Asitti ammoo isa kana bira ammooniyaa kana bira meeqatu jira? C tu jira. C ammoo maal jenne jira 2 jenne jira jechaadha. Kanaafuu bakka kana ammoo 2 galfannaa jechaadha. Amma isa kana yoo ilaalle balance ta'e jira jechaadha. Inni kun maaliif nitrogen as jiru meeqa 2 kan garanaan jiru meeqa 2 ta'a jechaadha. Hydrogen as jiru meeqa 6 kan garanaan jirus 2 by 3 6 jechaadha. Kanaafuu balance ta'e jira. Garuu wanni isin beekuu qabdan equation kunniin yeroo haala kanaan barreessinutti fakkeenyaaf A waan haa jennu C ammoo 1/2 yoo ta'e yeroo hojjennutti jechaadha. Inni kun amma integerii nuuf dhufe hundi isaatu integerii yoo ta'e rakkoo hin qabu. Garuu bifa fractioniitiin jiraannaan isa kana balleessuu qabna. Fractioniin baduu qaba jechaadha. B ammoo fakkeenyaaf maal haa jennuuni 2 haa jennu. Fakkeenyaaf sokkana ta'e isa kana haala kanaan deemtanii equation keessan galchitan bakka C jiru ammoo 1/2 galchitan jechaadha. Isa kana maal godhuu qabdan 1/2 kana gara integeriitti deebisuu qabdan jechaadha. Gara integeriitti deebisuudhaaf isa kana fakkeenyaaf lamatu jala jiraami lama erga jala jiraatte lama yoo baay'isne inni kun gara integeriitti nuuf deebi'a. Garuu kana qofa baay'isnee hin dhiif kan gubbaatis lamaan baay'isnaa kan gubbaatis lamaan baay'isnaa jechaadha. Kan yoo 3 baay'isne kan gubbaalee 3 baay'isnaa hundayyuu meeqaan baay'isna 3 baay'isna jechaadha. Kanaafuu amma inni kun jala isaa 2 waan ta'eef lamaan baay'isne. Kanaafuu inni kun meeqa ta'a? Tokko baay'isuu lama ta'a. Inni kun ammoo meeqa ta'a yeroo ittiin baay'isnu waan ta'a jechaadha. Inni jala ammoo 4 ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan isa kanniin fayyadamna jechaadha malee kana 1/2 hin galchinu jechaadha. Isan hubatuu qabdanii. Kanaafuu bifa kanaan maal arganne jira isa kana balanced goonee jira jechaadha. Balanced goonee haala kanaan barreessina jechaadha. Waan garuu as waan jirtuuf isii kana waaniin yoo haftes rakkoo hin qabu jechaadha yoo barreessuu baannes. Example itti aanu ammoo example 1.4 dha.
inni kun maal jedha balance the reaction aluminum plus oxygen aluminum oxide yoo kan nuuf kennu taate using the algebraic method fayyadamuudhaan isa kana balance godheedha. Kanaafuu isa kana balance haa goonu aluminum plus oxygen 2 maal nuuf kenna aluminum 2 oxygen 3 nuuf kenna jechuudha. Oxygen 3 nuuf kenna. Kanaafuu isa kana jalqaba kan nu goonu A asammoo B asammoo C galchinaa jechuudha. C galchinaa san booda aluminum bira kan jiru meeqa A qofa jechuudha. Asiin A qofa garanaan kan jiru ammoo C times 2 dha. Kanaafuu 2C ta'a jechuudha. San booda B bira deemna. B bira yeroo deemnu kan oxygen asitti kan jiru maa inni 2B dha. 2B dha oxygen bira kan jiru jechuudha. 2B dha. Oxygen garanaa bira kan jiru garuu 3 times C dha jechuudha. Kanaafuu 3 C goona jechuudha. Asadi waan ta'eef sammoo C tu jira haala kanaatiin baay'isa. Samboota malee sin jedhe A yeroo kamiyyuu waan jettanii fudhattanii. Kanaafuu A waan yoo kan ta'u taate bakka A kana maal galfanna waan galchinaa jechuudha. Kanaafuu waan equal to 2C dha. C ammoo maal ta'a over 2 yoo goone C 1 over 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu C equal to 1 over 2 ta'a. Kanaaf A maal jennee waanidha. C ammoo 1 over 2 dha jechuudha. Samboota asitti maal galchina bakka C kana 1 over 2 galchina. Kanaafuu 2B equal to 3 times 1 over 2 ta'a jechuudha. 2B equal to 3 over 2 ta'a jechuudha. Samboota B argatuudhaaf maal goona over 2 jennaani yookiin ammoo 1 over 2 dhaan baay'isna jechuudha. Kanaafuu B equal to maal ta'a 3 over 2 times 1 over 2 ta'a. Samboota 3 over 4 ta'a jechuudha. Kanaaf B maal ta'e B equal to 3 over 4 dha jechuudha. Samboota akkuma reefsin jedhe maal godhuu qabna isa kanniin gara intijereetti jijjiiruu qabna jechuudha. Intijereetti jijjiiruudhaaf fakkeenyaaf lama yoo baay'ifne inni kun ammas intijereetti nu hin deemu. Maaliif 3 over 2 times 3 over 4 times 2 yoo jenneen maal ta'a inni kun 3 over 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu meeqaan baay'isnuu qabna isa guddaa kana yoo baay'isne fakkeenyaaf 4 yoo baay'isne kunis nu bada jechuudha. Kanaafuu times 4 jennaan jechuudha. Inni gubbaa 1 times 4 in 4 ta'a. Inni kun ammoo meeqa ta'a 4 over 2 yookiin ammoo 1 over 2 times 4 in 2 ta'a jechuudha. Kun ammoo meeqa ta'a 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu bakka A 4 fayyadamna, bakka B 3 fayyadamna, bakka C ammoo 2 fayyadamna jechuudha. Kanaafuu equation gubbarraa kam nuuf ta'a? Yeroo baalaansii goonutti aluminiyamii bira meeqa kaa'anna? Aluminiyam plus oxygen 2 maal nuuf kenna jenne aluminiyam 2 oxygen 3 nuuf kenna jenne. Kanaafuu bakka A jiru aluminiyam bira waan jiruuf galfanna 4 galfannaa jechuudha. Bakka B ammoo galfannaa 3 galfannaa. Bakka C ammoo galfannaa 2 galfannaa jechuudha. Kanaaf isa kana yoo ilaalamu aluminiyam as jiru meeqa 4 kan as jiru meeqa 4 yeroo ittiin baay'isna jechuudha. Oxygen as jiru meeqa 6 kan as jiru meeqa 6 ta'a jechuudha lama yeroo baay'atu. Kanaafuu baalaansii ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan maal goona baalaansii godhuu dandeenya jechuudha. Kanaaf bifa kana 4 3 2 jennee bifa kanaan galfatuudhaan 4 3 2 bifa kanaan maal goona balance goona jechuudha. Inni itti aanu immoo example 1.5 dha. Balance the equation isa kana balance godheedha. Isa kana balance godhuudhaaf maal goona akkuma reefsin jedhe A B C D fayyadamna jechuudha. Kana aga D tti deemna maaliif 4 waan ta'eef kana bira maal galfanna A kana bira B kana bira C kana bira D galfanna jechuudha. Kanaaf isa kana balance godhuudhaaf PCl5 plus hydrogen 2 oxide maal nuuf kenna H3PO4 plus hydrogen chloride. Kanaaf asitti A galfannaa kana bira B galfannaa kana bira C galchinaa kana bira D galchinaa jechuudha. Kanaafuu amma maal goona phosphorus irraa jalqabna. Phosphorus amma asitti meeqa A dha jechuudha. A malee kan biraan jiru maaliif waan ta'eef waanidha yeroo baay'atu isuma ta'a. Asammoo yeroo dhufnu phosphorus kun inni kunis C dha jechuudha. Equal to C ta'a. Kanaafuu warri phosphorus isaan kanneen lamaan jechuudha. Maal godhaa jirra phosphorus garanaatii fi kan garanaa wal qixxeessaa jirra jechuudha. Phosphorus kun A qofaa kanas ammoo C dha jechuudha. C tun hundaaf waan dhaabattuuf. Inni biraa ammoo maalitti jedhama chlorine tarra. Chlorine yeroo tarru chlorine as meeqa 5 dha. Kana yeroo baay'isnu 5A ta'a jechuudha. Kanaafuu 5
A equal to jennani chlorine garan jiru ammoo D dha jechaadha. Kanaafuu 5N D dha wal qixa ta'a jechaadha. Inni biraa ammoo hydrogen bira dhufna. Hydrogen bira yeroo dhufna hydrogen as jiru meeqa 2B dha. Kan garan jiru ammoo 3C asillee jira. Kanaafuu kan as jiru ammoo D dha jechaadha. Plus D jennaan. Yoo lama ta'e haala kanaan plus godhuudhaan plus jennee itti daballaa jechaadha kan biraa. Inni biraa oksijiiniidha. Oksijiiniin as jiru meeqa B dha. B equal to kan garan jiru ammoo meeqa 4C dha jechaadha. 4C. Inni biraa xumurree jirra. Kanaafuu isaan kanniin jechaadha. Kanaaf amma maal goona A equal to 1 jennee jalqabna. A equal to 1. N 1 yoo ta'e Cnis maal ta'a 1 ta'a. Maaliif A equal to C 1 jedhuuf kanaafuu N 1 dha. C 1 dha jechaadha. Isaan lamaan kun wal qixa. Inni biraa ammoo D argachuu dandeenya. D asirraa yeroo argannu amma fakkeenyaaf 5A equal to D jedha. Equal to D dha. N ammoo 1 jennee jira. Kanaafuu 5 times 1 equal to D ta'a jechaadha. Kanaafuu D meeqa ta'a? 5 ta'a jechaadha. D 5 ta'a. Kanaafuu D equal to 5 jennee haala kanaan barreeffannaa jechaadha. Inni biraa ammoo B argachuu dandeenya. B kamirraa argachuu dandeenya? Kanarraa argachuu dandeenya jechaadha. Kanarraa argachuu dandeenya, kanarraa argachuu dandeenya. Kanaafuu salphaan isa kana waan ta'eef B equal to 4C dha. B equal to C meeqa waan ta'eef 4 times 1 san booda B equal to 4 ta'a jechaadha. Kanaafuu B illee arganna jirra. B meeqa 4 dha jechaadha. Kanaafuu amma maal goona equationii kana biratti bakka A waan galchina. Isa kana biratti waan galfanna. Akkuma argitan asitti waanidha jechaadha. Yoon barraa'e waanidha waan ta'eef bakka B ammoo galfanna. Bakka B 4 galfanna jechaadha. Bakka B 4 galfanna. Kanaafuu B as waan jiruuf 4 dha. Inni biraa ammoo bakka C ammoo waan galfanna jechaadha. C waan jennee jirra waan ta'eef bakka D ammoo maal galfanna 5 galchina jechaadha. Kanaafuu 5 asitti galfanna. Bifa kana maal ta'e jira inni kun amma baalaansii ta'e jira jechaadha. Yoo kan ilaaltan taate hundi isaatu baalaansii ta'e jira. Inni kun baay'ee salphaadha. Karaa kana fayyadamuun steppiin isinii galee jennaan baay'ee salphaadha. Kanaafuu steppii kanneen irra deebitanii exaampileedhaan amma isinii hojjedhe kana hundi isaa irra deebitanii yoo kan hojjettan taate maal godhuu qabdan yeroo baay'ee irra deebitanii hojjetuu qabdan. Naagal jettanii yoo kan dhiiftan taate isin jalaa bada. Guyyaa muraasa turtanii hin dagattan jechaadha. Kanaafuu akka hin daganneef steppii kana maal gootanii irra deddeebuu qabdan jechaadha. Irra deddeebitanii yoo yaaltan baay'ee isinii gala. Inni kun keessattuu aljabrikiin kun baay'ee salphaadha. Isa kana fayyadamuun inspeekshiniinis salphaadha garuu maal gaafata yaaduu gaafata jecha inni sun xiqqoo maal isin gaafata yaaddanii ammas yoo sirrii hin ta'in irra deddeebi'uu waan isin gaafatuuf kanaafuu isanidha ammoo kuni baay'ee salphaadha. Kanaafuu isa kana seeraan qabattanii baalaansii godhuu dandeettanii paartii jalqaba haala kanaan xumuree jirra. Paartii lammaffaadha walitti deebina nagaatti.